بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. Knowing Allah, المعرفة بالله بداية رحالة إلى الله. ربي بيكون إيمان جلك أبقى ربي وفي دائما الرأي. كناف وقتي تينيا وقتي إبادة هاغونو. We all wanting happiness. Ilmi namaa kan duniyaa kanarra jiru hundinuu gammachuudha barbaada. Garuu akkamiin hiikkataa akkamiin barbaadaan wal haa dhabuu malee how we often define this and say it in however often it differs for the sum of us. Hiikkaan gammachuu garii keenyaaf qabeenya fi meeshaalee hedduu qabaachuudha. Health is a wealthy and material abundance. Kan biraatiif kaaniif ammoo it's a fame and renown. Hiikkaan gammachuu kan biraatiif ammoo beekamtii fi beekamummaadha. It is a sensual pleasure in the gratification. Kaaniif ammoo calaqqee gammachuutii fi faaruuti. Kaaniif immoo kan dhufu ogummaa fi beekumsa keessa qaxxaamuree waan dhufu hundumaaf hiikkaan gammachuu adda adda. Today garuu arraan tana despite unbounded pleasure and excuse we are surrounding by the more as than ever remaining unfulfilled. Haa ta'u malee gammachuun daangaa darbee naannoo cehee hedduu namaatiif osoo hin guutamin hafe. We are unhappy. Garuu kanaaf hin gammanne. No matter how much we buy and consume, how much we are validating and gratified, there is still a lurk within us, a void and a lingering feeling of emptiness that we cannot remove. Haa ta'u iyyuu malee qabeenya hanga feene qabaannee waan feene bitannee nyaannus akka feenetti argannus sadarkaan keenya guddatee mul'atullee dhugatti ammallee dhokfamee duwwaadhaan guutamee deemuu didi. That reassuring satisfaction and contentment we hope will come and actually never does. Dhugumatti mirkaneessa irra deebi'ee itti quufinsii fi gammachuun nuti abdannu ni dhufa jennee dhufuu didi. Maaliif kun dhugumatti dagannee kan nuti walitti hacuucnee waliin dhalanne itti beekuu keenyaa fi gabbaruu dhabuu keenya uumaa keenya sooraa daandii namaaf ibsu kan gara gammachuutti nama geessu san wallaaluudha maddisii. Almaarifatu billah, rabbii ofii beekuun akkasuma as natural outcome bu'aa uumamaati. Feeling our obligation to him is the true antidote to today emptiness and despair. Akkasumatti dirqama uumaan nurra kaa'e guuttachuun dhugaa gammachuu tifiddi akkasumatti qotti duwwaa fi abdii qotannaa har'a keessa jirru. Allah creating us to worshiping him
Allah subhanahu wa ta'ala wantin umeef ibadaa isaatii fi to worshiping him ibadaan isaa bichaan we need to know him isii beekutti haajamna القيام السنة الأسبهني رحمه الله عالمني بكمان كن ربي رمت إيسا فهقول وكتابة تاتكو كيسب الرئيسي كنجي. The first command Allah obligating upon us is the creation is to know and recognize him. dirqamni rabbiin waajiba irratti godhe uumaa isaa irratti godhe isa beekuu fi isa hubachuudha. Once they know gaafa isa beeytee they will worshiping him dhugumatti isa gabbarta. Allah says rabbiin akkana jedhe. So now that there is no God worthy of worshipping excepting Allah. Dhugatti beeki rabbiin haqaan gabbaramu Allah malee akka hin jirre. Surah 47 ayata 19 irratti. Kanaaf musliimoonni dirqama beekuu qaban maqaalee rabbii fi sifa isaatiin isa qulqulleessanii isa guddisuudhaaf haqa dhugaasiisan. If you don't know about the beauty and the kindness of Allah, yoo kana ta'uu baattee beekuu baattee arjummaa rabbiitii fi maqaalee isaatii fi sifa isaa we cannot love him. Isa jaalachuu hin dandeessu. We cannot love him. Isa jaalachuu hin dandeessu. We cannot worshiping him. Isas gabbaruu hin dandeenyu. Similarly, haaluma kanaan without knowing about his greatness and majesty. Osoo guddina isaan beekin we can't embody true servitude ubudiyya dhugatti isa gabbaruudhaan of bituu yookaan of garboomsuu hin dandeenyu. Humble ourselves to him gama isaatti of gadi jechuu hin dandeenyu. Knowing him is essential to forming a strong bond with him. Dhugumatti isa beekuun barbaachistuudha hariiroo jabduu isaa wajji uummachuudhaaf. The joy of knowing him. Gammachuun guddoon ammoo gammachuu rabbii ofii beekuuti. Our soul's greatest need is to know and recognizing our creators and originators. Ruuhiin namaa gammachuun sii guddoon kan guutamtuun rabbi beekuu fi rabbii uumaa isii uumee fi isii argamsiise hubachuudhaan. Knowing Allah, bearing joys to the heart. Rabbii ofii beekuun, Allah ofii beekuun qalbiidhaaf gammachuu fiddeetii soora ruuheedhaaf taatee his ultimate source of bliss in the world. Dhugumatti ammaas siif taati madda milkii qananii jiruu duniyaa siif taati. We'll never be truly happy until we know Allah and become deeply acquainted with him. Gonkumaa argachuu hin dandeenyu gammachuu dhugaatii hanga Khaliqa kee beektee isa hubattee isaa waliin hariiroo uummattutti. The journey to become acquainted with Allah and enjoying his closeness is a long journey. Imalli rabbii ofii hubachuutii fi isatti dhiyaachuu dhugumaan imala dhiyoo fi imala dheeraadha. Garuu but it is sweet, garuu mi'aawaadha. And that means that only those who transverse it can tell you it's a pleasure and a joy. Dhugumatti warra dhandhame qofaatu siif himuu dandaya gammachuu isiidha. That's what the scholar refers to as the paradise of the world. Dhugumatti hayyoonni rabbii ofii beekuun jannata duniyaati jedhaniiti ibsan. Ibn Rajabin rahimahullahu, there is an early paradise in the world. Dhugumatti jannata jalqabaa jannata ganamaatu jira duniyaa tana keessa. Maalin it's knowing Allah. Isin rabbi beekuudha. To love him. Khaliqa ofii jaalachuudha. Find comfort in him. Isaan bohaaruudha. Long to meet him. Isa qunnamuudhaaf hawwuudha. Fearing him isa sodaachuu fi obeying him isaaf ajajamuudha. The beneficial knowledge this is one to attain this. Dhugumatti beekumsa fayyadaa ta'e qofaatu karaa kana buusee si dhaqqabsiisa. Whoever in knowledge leads him to enter its early paradise. Dhugumatti namni beekumsa kanaa qabu argate ni seenaa
karaa jannata ganamaa will enter paradise in the world. Alama duniyaatti aantuttis qunnamuudhaaf ta'a jannatatti aanu. Whoever does not sniff the fragrance of the world paradise. Dhugumatti namni urgaa jannata duniyaan arkin will not sniff the fragrance of the paradise of hereafter. Arkuudhaaf hin taa'u urgaa jannata akhiraa. Ibn Rajabii rahimahullahu jedhe. Our predecessors said, warri nu dura darban abboonni keenya akkana jedhan, how a misfortune are the people of the world who left the world without having experience of the greatest. Way numa carraa malees way numa carraa dhabe warri duniyaa sana keessatti dhabe. Irra guddoo qananiidha, irra guddoo gammachuudha jedhan. When he asked gaafa gaafataman, what is the greatest delight? Maali gammachuun fi qananiin guddoon duniyaa tanaa? He replied, ni deebisan maalakan knowing Allah, Rabbii ofii Allah subhanahu wa ta'ala beeku. Loving him isa jaalachuu fi finding comfort him isa closeness isa dhiyaachuu keessatti gammaduu fi longing to meet him isa qunnamuudhaaf hawwuudhaatu mi'aa fi qananii gammachuu duniyaati. Allah has chosen human to be the noblest creation. They gifted them with intellect to recognize him. And now Allah, Rabbiin dhugumatti ilma namaa filate uumamarraa caalchisee kennaa guddoo kennee fi sammuu ittiin isa hubatanii fi Allah subhanahu wa ta'ala beekan kan. Imaam al-Ghazali rahimahullahu kitaaba isaa barreessee dhugumatti Rabbiin ilma namaa guddiseeti caalchisee. Ilma namaa kana guddisee caalchisee kabaje. Maaliif jennaan by separating all other creatures. Uumama hunda caalchisee his ability for knowing Allah. Dhuguma dandeettii isa beekuu kanneef. Knowing Allah, Rabbii ofii beekuun azza wa jalla is the human beauty. Dhugumatti miidhagina ilma namaati. In the perfection and the glory in this. Dhugumatti ammaas sirrii fi guddina duniyaa tanaati. Akkasuma ammaas soora guyyaa boruuti. Dhugumatti way gadda fi gadadoo guddina inni namtichi dhugumatti jiruusaa imala jiruusaa dheeraa hirriibaan qofaan dabarse Rabbii isaa dagatee dhimma isaa qofa taasifatee garaa guuttachuu fi waan hawwee qofa fedhii baabachuu qofa way gadda isaa guddina. The most and the best important knowledge a person can attain is the knowledge of Allah. Irra caaltuu fi beekumsi barbaachisaan garbichi kennamu Rabbii isaa beekuudha. There is no knowledge more grandiose and more majestic and more beautiful than it. Dhugumatti beekumsi guddaati ilma namaatiif hin kennamne. Miidhagaa katees hin kennamne. It's a base of all branch of knowledge. Dhugumatti inni bu'uura beekumsa damee hundaati. Iccitii milkaa'ina bara bara kan zalaalamii. Yet as we age, our knowledge of Allah does not increase. Haa ta'u iyyuu malee yeroo umriin keenya deemu beekumsi keenya dabalaan deemu kan Rabbii ofii beeknu. Unfortunately, haa ta'u malee we take the great importance to Lord. Dhukkubbii fi ilaalaa hedduudhaan barannee educate ourselves in our other science. Beekumsa saayinsii kan biraatiin guutamnee but we hardly spend any time to spend our resources. Dhugumatti ni xiqqaate yeroo keenyaaf qabeenya keenya baasnee Rabbii ofii beekuu irratti kan xiyyeeffannu. The Lord of the heavens and the earth, Rabbii keenya isa samii fi dachii argamsiisee uume. Dammaa'ifa Rabbii ofii beekuun deep awareness and knowledge of Allah. Gadi bu'anii Rabbii ofii beekuun dhugumatti starting point in our journey to Allah. Imala jalqabaa kan gama Rabbii deemu keessatti faana yookaan xurree jalqabaati.
Dhugat this Ramadan, jinii Ramadaanaa kun our goal should be gain the closeness of Allah. Kaayyoon keenya guddaan Rabbitti dhiyaachuu fi to worshiping Him isa gabbaruudha. The best way possible carraa fi hamma akkaan dandeenyu itti fayyadamuudhaan. Kanaaf nuuf we can only do this if we gain a deeper expression of who is. Kana kan dhaqabnuun garuu yoo sirriitti gadi buunee Rabbii ofii hubanne qofa. Every act of worshiping gosoowwan ibaadaa hundisiituu ni taati. Ji'a hunda keessatti beekumsa gadi fagootiin akka gargaaramnu nurraa barbaaddi. How can we attain the maarifa of Allah? Akkamiin Rabbii ofii beekuun itti dhaqqabamaa? Haa ta'u iyyuu malee guddinni Rabbiin Azza wa Jalla guddatee ol ta'ee kan nuti hubachuu dadhabne. We can try our best to increase our maarifa. Garuu numa yaallaa maarifaa dhugaa argachuudhaaf karaa kanneen gadiitiin. Tokkoffaa by reflecting and pondering on noble Qur'ans, tadabbur. Qur'aana xiinxaaluu fi Qur'aana qo'achuudhaan maarifaa beekumsa Rabbii keenyaa haa hin dabalanna. Dhugumatti Qur'aanni maanuwaala Rabbiin ilma namaa qajeelchuudhaaf buuse. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jecha isaatiin dubbatee karaa irra cimaa fi Rabbii ofii ittiin hubatan kan jalqabaa Qur'aana. Ramadaanni ji'a Qur'aanaati. Kaayyoon ji'a kanaas lakkoofsa guyyaa qofa xumuruu miti. Adaduma Qur'aana dubbistuun ji'a kana keessa kaayyoo kee godhadhuu yeroo hundumaa hubachuu fi hanga dandeessin maarifaa Rabbii keetii dabaladhuu isatti dhugoomsuu fi isatti amanuus cimsachaa deemi. This will only happen if you recite which tadabbur. Kun kan argamu yoonni fi tadabburaan xiinxaalaan qo'atte qofa. By reflecting on the sign of Allah which around us. Lammaffaa maarifaan Rabbii kan argamuun mallattoolee Rabbii kan si buqqee cinaa guute xiinxaaluu fi tafakkura gochuudhaan. The sign of Allah are all around us. Dhugumatti mallattoolee Rabbii si bira guutteeti jirti. Si bira keessaas jirti. Allahn Azza wa Jalla irra deddeebi'eetiin yaadachiise Qur'aana keessatti uumama isaa keessatti akka tafakkurru. Jinni Ramadaanaa ji'a maarifaa Rabbii ittiin dabalatan akkasuma uumama isaatii fi zikrii gochuudhaan. Sadaffaa by understanding and reflecting living in the shade of the most beautiful name of Allah. Hubachuu fi calaqqisuu fi maqaawwan Rabbii gaaddisa maqaawwan Rabbii gaggaarii jala. Jiini kun ji'a ittiin of qunnamsiisanii ittiin of qabsiisan maqaa Rabbii dubbisuuf kitaaba Rabbii keessatti irra caalaa maqaa Rabbii dhageeffachuudhaa fi beekumsaalee maqaalee Rabbii of keessaa qaban hordofuudhaan gaafa maqaa isaa hubattee irra calaqqistee yeroo hundumaa yeroo Qur'aana dhageeffachuudhaan. Jiini kun feel a sense of a closeness to Him and they become deeply acquainted with Him by asking Him so His name. Ji'a kana taasifadhu carraa Rabbittiin dhiyaachuu akkasumatti Rabbii ofii sirriitti beekuu gaafata. Kun ammoo kan ta'uun maqaa isaa sirriitti beekuudhaanii fi xiinxaaluudha gosoowwan maqaa isaa kan garagaraa jiruutii keessatti hariiroo gadi fagoo isatti waliin uummachuudha. Fakkeenyaaf maqaan Rabbii tokko Al-Kariim, the generous, kan arjoomu,
kana yaadigaa thinking about is a gift of the Ramadan. Inni kun ammoo kennaa guddaa Ramadaanaa siif ta'e. Another opportunity for the ammas carraa biraa siif laate araaramaaf. Freedom from hellfire, ibiddarraa bilisa ta'uu, entering paradise, jannata seenuu. Another month in which you can cleanse yourself. Ammas ji'a biraa siif kenne ji'a ittiin of deebitee qulqulleessitu. Gaining a closeness, rabbii ofii keetitti dhiyaachuu kan siif kenne mi'aa dhandhammii ibaadaa ittiin argattu. Afuraffaa wanti beekumsa rabbii ofii ittiin hubattu by worshipping Allah. Rabbii kee qofa gabbaruudha. Rabbii kee qofa gabbaruun dhugumatti rabbii kee beekuu siif dabalti. Naanna'insi kun lakkuma rabbii kee beekaa deemtuun subhaanahu wa ta'ala akka rabbii kee gabbaraa deemtan lakkuma isa gabbaraa deemtuun isa immoo akkaan beekaa deemta. Ji'a kana guutuu keessa yeroo rabbii keetiin gabbartu ofii kee gaafadhu kan dhugumatti rabbii kee akkaan beekaatiin jiramu akkamii ibaadaa tiyya tana keessatti isatti dhiyaachuutiin jiramu akkamii jedhii of gaafadhu. What does a marital leads to?